السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني هوردفتوتا في كبجمتوتا سني موتي ترجرتو نجاكي سني. الحمد لله قالت ربي أني نجاكوتي. هوردفتوتا في كبجمتوتا كي يحر جيتشو دا سابون تورات جيتشو دا برانكي أجائبا هجيتشو دا في إنجران إسين إنجرا هنقول ما تتينا وجين ترا سبسكرايب لايك شير قوتشو دا نجر قارين إسين إنجرا هوردفتوتا في كبجمتوتا كي يحر جيتشو دا ilmoon haadha itti godhuuf jechuudha. Mataa qiqqi gochuun daadha sabboontu jechuudha. Waan ishiin jettu haga dhumaatitti na wajjin turaan isin ja'a asumaaniin jechuudha. Sabboontu kiyyaatiin daawwala. Asumaanii jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya sabboontu jechuudha. Mana ishii dhaqaatii maatii ta'aa fi sabskiraayib laayik godhaa fi baay'ee nama jechuudha jabeeffamuu qabduudha. Qaalii Oromooti jechuudha. Intala Oromoo ofiin boontuu takkitti jechuudha. Hunduma caaltuudha. Mootii durbaati jechuudha. Kanaafiyyuu sabskiraayib laayik gochuudhaan bira jedhaan isiniin ja'a hordoftoota kiyya akkasii liinkii ishii jechuudha of jalatti piiniin godha isin dhaqaatii jechuudha. Maatii ta'aa fi ishiin illee dhuftee maatii isiniif taatii jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya asumaan jechuudha karaa sabboontu kiyyaatittiin taraa. Nan dawwalaa fi jechuudha yoo biizii ta'uu baatte yoo narraa kaaste jechuudha. Yoo narraa kaaste itti fufaa yoo narraan kaasin dammoo waan hin godhun qabu jechuudha. Dhuftoota kiyya dawwalaa fi hin jira kinuu. Narraa kaasaan jirtu. Biizii natti fakkaatti. Maayikii qabadheetiin si wajjiniin haasa'aa jira. Yoo diingata narraa kaaste akka sagalee kun dhageenye fi narraa kaasaan jirtu jechuudha. Beekatte natti fakkaata. Ana sittiin kinoo boolan qotaa fi jira. Narraa kaasaan jirtu. Dadhabee jira. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam sabboontu nagaa jirta? Nagaa, alhamdulillah kawati. Nagaa galata rabbii maamii tiyya qaalii jirta? Jira kunoo galata rabbii akkamne. Jiraanillee wallaahi galata rabbii alhamdulillah akkami mi'ati haalli jiru qilleensi maal fakkaatti? Reedduu wallaahi bira baga guyyaa cimaa geessa. Amiin ka walumaanuu. Taa'eetiin jira kinoo. Har'a boqonnaa dhabdi. Hai guyyaa cimaa tati boqonnaadha garuu boqonnaallee ta'u maali manaa nyaata nyaatanii waa'een alaa deeman jetteeti. Biizidha. Boqonnaan eessa jiraattu garee maa boqochuudha malee hojii mana keessaa. Garee san innaa inni jiru wayyaayyu bara achitti hafuura baafatta. Xiqqoo ijoollee haasoftuu maal jedhanii kana laaltee itti boqottaa jechuudha. Gizee mana oolan kana nama jibbisiisa. Hojii irraanfatta dhugaa danda'u. Akkasii. Bareedduudha maraafiyyuu si yaadee bara si yaadeen jira. Handulee si yaade wallaahi. Mana dabalee galgala. Wanni ture bari natti mijanne gizeessan. Biiziin ture. Hojiirra turte. Biiziin ture. Ammallee xumure garuu haa ta'uti akkasii siin jaa sabboontu tiyya bar haajaa wayiitiif sitti dawwalee iyyuu. Maal nagaa dhabdi? Naguma. Nagaadha. Maal taate? Wanni ture jechuudha sabboontu koo qaalii maal jedhee sitti maayyuu. Inni ulfaata garuu. Maal? Ishinaa jettaa laata? Ishinaa jettaa ilaala. Maayini waansa? Maalidha? Maalidha waansa? Asirraanii. Firaankiif deemtaa ilaala. Lakki piraankii miti piraankii kana dadhabeeyyuu baane piraankii maal jechuudha iyyuu. Yeroo hundaa firaankiin irratti hojjetaa sillaasee wannoon ta'u. Taasaadhaan yeroo hundaa firaankiin irratti moo maal laman? Piraankii miti kun Maal jechuudha? piraankii miti piraankiin hin jiru maali piraankiin abboo piraankiin beekuyyuu baran irraafadheeyyuu. Maal taate? Piraankiin wayii sitti maafan. Nutti beekamaa.
Sabboontuu garuu namatti ni hiikaa nama tokkotti Faaxumaa fa'aatti illee ni min Najaatitti illee ni min nam tokkottuu ni min yoo dhagaadhin lola waan ta'eef. Wallahi ni mubareechitiidha waan natti himtee ni mu'an yoo iccitii hin taane bichaan hima malee wanta himsiisaa yoo ta'e malee ni mu'an. Kan itti ni waan ni minnaan jennaan hin himinaan jennaan nani. Himi jennaan ofiin himtaame. Dingata dagattee akkana jalaan himneefi bar na dhiisan na fixanii. Na afaanii yoo na loote malee na lootu saniyyuu moo wanta iccitii taana. Maaliidha? Maalidha wanta? Waa'ee uumitiyaa maali seeti jechuudha. Sitti ni maaree numa sitti makaa maaliin godha garuu sodaachatuma sitti hin dhufee yaada jechuudha. Wallahi dabarsu barichitee waan natti himtu dabarsu ambar. Waan jalaa himtaa jedheeti sodaadhe. Waan jalaa himtaa jedheeti sodaadhe. Ati moo mistira kiyya na jalaa himtee hin beektu haga ammaatitti. Maashaallah mistira namaa eedda baay'ee nama gaariidha. Akkas mistir silaayyoo mistira ilmoo ofii baasanii himaniire maal jechuudha. Isa kan haadhatti ni manne moo eenyutti mattaa? Anu kanumaaf hin bara. Kallaadhatti matti barrakkoo. Kanumaafuu si bira dhufee bara. Kanumaafuu si bira dhufee. Natti miqa afaan na dabsitaan himu. Nama wayiititu jechuudha Ameerikaatti na waamu heda garuu boonatti himuun hedu. Ameerikaa deemuun hedda jechuudha. Gaafi nani jechuudha. Jechuun waraqata biyya sanii argadhee wannoo jedhee achi yoon ga'e jechuudha jalaa badee tanan boonaa waamaachitti. Nama san jalaa badee. Rakkina qaba deemuu barbaade waan ta'eef. Amma kabalaan buute kanaaf baay'ee kan himani moolaa kun iccitii miti bara. Laa iccitii akkamitti mitaa'ee ama boonadhaan maaliin jedhaan beektaa? Nama fira biran deemaa firaan jedhaan jechuudha. Ittiin himu garuu ani namni bira deemaa jiru kun firaa miti jechuudha. Asuma biyya kana na baasuti achi ga'ee jalaa hin baduu hidha. Jalaa badee tanan boona kiyya waammadhaa jechuudha achitti. La waan isaa dhiira moo shamara kan si waamaa jirtu kun? Shamarri maal na waamta abboo shamarri akkamitti shamara waamti yoo fira ofii taate malee yookiin yoo obboleettii ofii taate malee akkamitti achitti na waamti jettee yaaddaati. Maqaa isaatiin kan si waamaa jiru kun maalii daree? Maqaa isaati. Maqaa isaatiin. Eenyunni? Mucaa wayii. Mucaa wayii. Birreetu maqaa isaatiin jedha seerraa fudhadhee amala badee. Maqaa isaatiin jechuun si baratee jira bara. Afaaniin hambuu bar maqaa isaatiin hin jedha yeroo tokko waayee akkamitti eenyu dhareen talaalan badeenu cabeewu. Gurbaa wayiiti fa. Gurbaa wayiiti bar. Gurbichi maal keeti? Homaayyuu yaaduma wal beekna akkanumatti waliin haasa'u. Yaada akkasumatti wal beektaniitu fuudhee Ameerikaa si baasa. Inni achi jira waan ta'eef achitti na waamuuf. Kootu na bira naan jedha. Akka jaarsaaf jaartititti jechuudha. Ani garuu achi ga'ee jalaa baduu heeda. Achi geesse inni jaarsaaf jaarti jedhee si waamaa ati achi geesse jalaa badde. Isa jalaa hin bada jechuudha. Achi ga'ee yookiin nama hiriyoo nama tokko achi keessaa gooddanyaallee haa ta'u nama wayii jechuu barbaaddadheetiin jalaa bada. Isa jala. Birri isaatti baasa. Yaa shamara keenyaa kanaa na badee baruma maalii keessa jirraa numa duunee. Maaliifi? Baruma bara. Maaliif? Baruma baqatamu. Ajjeesitu suni achi geesseetu isheen akka bartee jana fudhattee kaatee nama mormarraa gatee miti bagarraa gatee. Kan akka keetii kanadha. Akka maal jechuudha? Intaloonii achi dhattee biyya dhalatteetu kunoo musliima taateetu surreedhaan sirbiti maal jetti of gadhiiftee gaafii maal obbeettee Ameerikaa deemtee gurbaan kun ajjeese mana hidhaan gallee anaa nyaatu. Ameerikaa? Isee akka keetan. Barumsa siif hin ta'u lubbuu kee dhabuu danda'a. Birrii asitti baasee si dhiisaa morma sirraa gata. Maaliifin itti mul'adha re'an? Akka na argu maaliifin godhan? Maal akkamitti jalaa badda inni akkamitti mucayyoo sana ajjeese? Itti mul'attee ta'uu danda'a. Akka jechuun maal ajjeesaree maa? Hayi yoo ta'ellee maallaquma kaffalanii malee akkamitti namni nama ajjeesayyuu? Maallaqa isaatti dhangalaasee baaseetu. Achi si baasee si dhiisaa gaafati jalaa baatee
wanta maali sammuu kee kamatti yaada nan fadi. Inna meeshi anguma yoomititti biyya ormaa kana biyya kana teenyari mee osuma ta'e iyyuu achumaa wayya eega taa'uun hin oolle. La dalagadhu kana yaadini kun haqqi namaati bara haqqi isaan baafta birrii isaan baafta yoo baafte yoo goomsite miti maal goota gaa duniyaa borooduu taati. Nan kaffalaafi. Nan Maasii kaffalaa. waraa'u biyyadhaan qophaa'inni biyyadhaadhattu sinuma duuta ajjiraattu sinuma duuta maayinni sorommii fudhattee duutaa soromina kanaa dhaluma keetii dabarsita jechuudha malee meebii sati kana iyyuu kan boonaatti man intala koo morma kee dhabuu deemtaa Hin himtaa? jettee laaduu deemta argite Na jalaa himtaa sabboontu. Mistuu namni sitti boonaa maxxinu. dhoksitee akkattiin deemtu kan jaalalleedhaan hin ta'u ofii lubbuu keetiif iyyuu ati bar daa'imaa yaada garagalfattee hin beektu malee lubbuu keetiif iyyuu hin ta'u amma gurbaa kana goomsitee baataa boroo hin duuta akkam taata gaafa duutu immoo Hinduu. rakkoon osakkii sanaaf tafi Hinduu maaliif hinduu abboo? Maaliif hinduu? amma saatiitti duutetti guyyaatti duutuuf yerootti duutu hin beektu inni guyyaan kee keenyaa hin duuta harki namaa yoo si ajjeesu baate gurbaa sana jalaa baddee rabbiin immoo sinniisu guyyaa qiyaamaa kanaaf jennaan dabaa hojjechuu si wayyaa reen ta'uu dhiisi waan hin fakkaatu dhiisi hojjette keessaa baata biyya rabaa yoo hojjechuu dadhabde biyya gaafa jirtu immoo hojii kan kana caaluyyuu nabde rabbi akkuma as dhuftee si jijjiiratti ganaa umuriin kee daa'ima waan ta'eef ganaa waan baay'ee hojjettee jijjiiramtaati kanaaf jennaan kanatti hin galin geessisu Hin ta'uuri. Ati na jalaa himtaa bar na sodaadheeyyoon. Waan na jalaa himtaa. ati deemuuf kaatee tikeettii muradhee jennaan gaasii garuu anas si dhowwaan deemu Hin ta'u jetteere. hin ta'u wallaa hin ta'u waan hin taane Ishii immoo isuma wajjiinuu haa jiraattu deemee isuma wajjiinuu jalaan baduuti. isa ta'e rakkoon qabu fedha keetiin kun dirqamaa miti fedha keeti boonaa dhugaa Isaa immoo min chiggiraalle taadaan dubartii biraa fuudha. Imbo abari mambu zenni dubartii biraa wajjin jiraatu bari. Maaliif? Wayyaa ajaa'iba. Imbo wallahi tuttuqii robee qullaa busee uwwedee iyyada. Laa akkanaan godhu obbo waan akkanaan godhu. Namni cal jedheessi bar gaafasii ka'e beektaati cal jedheessa wayitii miti gaafasii ka'e hin baanna namar. Hin qaana'u mana kana kanaa. Wallaahi hordatiidha kaa akkas ta'an. Maqaas balleessaa dhiisi maalo. Atama gurbaa jaallatte? Lakkin jaalalli jaalala osoo hin ta'in fakkeenyaaf biyyuma san waan jiruuf malee jaalala ammaa boona kiyya jaalladhaan. Dhiisi gaa jaalallachaa laamnu birriin hin caaltu beektaa yoo jaalalli jiraate yoo beelofte illee waan beelofte sitti hin fakkaatu yoo dheebotte illee waan dheebotte sitti hin fakkaatu wallaahi jaalalli jiraannaan. Garuu jaalalli hin jiru taanaani waan tokko qabeenyi waan tokko faayidaa qabu boris wal dillisuu har'as wal loluu wal kabaluu wal tuffachuu. Ati yookaan gurbaan kun hin fokkisa ta'a yookaan hin bareeda ta'a yookaan mana qabu ta'a maalitti beektaayyuu zarii isaa qoratteettaa budaayaayyuu yoona. Auzu billahi. As cagaariidhaan dhimma dhugaa jette xuruu hin ta'u galatoomi firaankis irratti hojjetadhee bara. Maalin ta'a Angin irratti hojjetan. Malan dapat nafsi ta'a wallahi ho'a keessa taa'e. Gudiibsi godhe akkanatti ajaa'ibuma qaba. Gaddiif taa'e. Kaa gadinni isaa bara. Maal jettee sagaleen keen kutee bara.
Aduma biraan ga'e kun biraan amma bu'uun amma laan jedhu na dhagee maqaan nama deemu gaarumti. Maali? Boona maal sin jaare maal balleessite ati jechuudha. Hin deebiin naan jettee biyya ormaa jechuudha. Xuruu miti naan jettee nama shawwadinii rabbi sin dhiisu naan jettee indam gorsa bareedaa gorsa jechuudha. Haati ilmoodha. Gorsitu naa gorsitee jechuudha. Baay'ee naaf galatoomii maayii lubbuutiyya. Yaa rabbii kiyya amma jechuun kaaree numan du'e amma firaanki miti naan jennee ati sanyii. Firaanki mitiin suni kaanan sobe kaa. Maal silaa akkamitti sitti maayyoo. Nama bade silaa warra firaanki kana soba kana kuntaalumaan nutti fe'e. Maal jedhee yuutuubiin soba nu barsiifte haa ta'u kaa maalan godha kaameeraa dhaabdee moo akkam ra'e? Hin dhaabde hin jiraa jechuudha. Hordoftoota kiyya kanatti mee nagaa naa dhaabi. Sabboonta tiyyaa maayii lubbu baay'een si jaaladha jechuudha. Baay'een si kabajaa bakka guddaa na biraa qabda. Akkasii waddi shaalloo. Jechaan dubbadhee fixu jechuudha. Baay'een si jaaladha. Kan jedhu caalatti si jaaladha jechuudha. Kan si jaaladhu ammoo jechuudha. Ani qulqullinnatii kee nutsuudha jechuudha. Islaama kiristaana osoo hin jedhin jechuudha. Nama hunda obboleessa kiyyaa kun nama natti dhufu osoo hin jedhin hunduma keenya jechuudha. Ija tokkoon nu laaltee jechuudha. Nu guddistee akka nuti jechuudha. Kaameraa afoolee keenya haasuuf nu goote nu jajjabeessite jechuudha. Jajjabeetoo naaf galatoomii siin jedha. Galata guddaa na biraa qabda. Si jaaladhalleen. Ati illee hedduu tokko galatoomii siin jedha amma kaameraan banaa jiraare. Banaa jira kaa'ee. Akkasii kabajamtootaa fi jaalatamtoota sanyii mootii hundumti keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha akkasumas immoo mucayyoo kana jajjabeessaanii isiniin jedha laayikii sheerii sabiskiraabii godhaa fi mucayyoon kun baay'ee cimtuudha umurii ishee xiqqoodha garuu sammuunsee sammuu nama guddaati sammuu nama guddaa olitti yaaddi dhugaa rabbii garuu umuriidhaan akkuma argitanii fuulli isheellee nima bifti isheellee hin hima jechuudha umuriidhaan daa'ima garuu nuun olitti yaaddi jechuudha warra nuyi umuriin sokkee dulloomne kanaa olitti yaaddee nu gorsiiti jechuudha achi addeebitee anaan yeroo baay'ee gaafa naarufaa gaafa maal jedhu dhuftee kan na gorsee na jajjabeessee dhiisii maarreedha jettee na dawwitu isheedhaan isiniin jedhaa hedduu tokko jajjabeessaa jabaa ofiimmoo abbaa mati jabeeffata waan ta'eef jajjabeessuu qabdu jajjabeessaa laakii godhaa fi yeroo isheen viidiyoo gadhiifattu wallaahi kottaa laalaafiin isiniin jedhaa. Maaliifii gaafa isheen viidiyoo gadhiifattu yoo waliif ilaalle yoo isin mana ishee dhuftanii isheen mana keessa hin dhufti waan ta'eef dirqama viidiyoo walii fa'i ilaaluun isiniin jedhaa waan nu dhaggeeffattaniif guddaa tokko.